Nagaanii faraarri waaqayyoo hunduma keessanii faabaayatu maatii asna YouTube akkam jirtu nagaa keessanii ulfinni waaqayyoof ta'u madda nagaa keenya kan ta'e waaqayyoodha maqaansaa bara baraan haa ulfaatu guyyaa har'aa mana asna YouTubetti nyaata ciree irratti fayyadamnu tokko bifa salphaa ta'e yeroo gabaabaa keessatti walii wajjiniin hojjenna namoonni duraa duubaa yookaan immoo tartiiba nyaaticha hojjechuu baruu barbaadan hanga xumuraatti na waliin turtii gaariin jedha utuun gara hojiitiin darbin dura namoonni asnaa YouTubeidhaaf haaraa taatan subscribe taasisuudhaan maatii ta'a namoonni maatii taatan immoo viidiyoo haaraan karaa YouTube asnaa yeroo gadhiifamu ilaaluudhaan like share comment gochuudhaan obboleettii kana bukkee dhaabadha asnaan baay'ee nama jabduudha nama ofii ishee caalaa namootaaf yaaduudha namni akkanaa immoo nu barbaachisa nama kana jabeeffachuu guddifachuu kan qabu numadha yeroo hundumaa bukkee dhaabadha viidiyoo ishee ilaalafiin jedha namoonni maatii YouTube kootii ta'uu barbaadan immoo maqaan YouTube kootii dammee YouTube jedha namoonni maatii koo hin taane subscribe taasisuudhaan maatii koo ta'uu waan jaallattaniif ulfaadhaan jedha na waliin turtii gaarii guyyaa har'aa nyaanni nuti waliin hojjennu nyaata fool yookaan immoo baaqelaa biyya keenyatti isa jedhamu sanadha jechuudha. Nyaata kana namoonni baay'een biyya keessatti salattis yeroo sa'aatii ciree yookaan immoo ganama hin fayyadamu nyaata beekamaadha baay'een keessanis hin beektu nyaata viitaaminii qabudha jechuudha. Fool hojjechuudhaaf maaltu nu barbaachisa yoo jenne jalqaba irratti qullubbii diimaan nu barbaachisa qullubbii adiin foolidhaaf akkasumas immoo akka mi'aawuuf hin barbaachisa timaatimiidha qaaraadha hanqaaquudha kophaasaas hojjetamuu ni danda'ama garuu hanqaaquu waliin walitti hojjennee ilaallaa jechuudha inni kun immoo shumburaa yookaan immoo asitti maal jedhu hammoosisa jedhan sana jechuudha haalli inni ittiin hojjetamus faayidaan nyaatichaas tokkuma jechuudha yoo barbaanne walitti hojjechuu hin dandeenya yoo barbaanne immoo kophaa kophaa hojjechuu hin dandeenya har'aafani tokko qofan hojjedha kophaan fayyadama waan ta'eef fuul kana wajjin hojjennaa haala kamiin akka hojjennu yeroo gabaabaa keessatti na waliin turtii gaarii jalqaba irratti bifa kanaan baaqelaa ergaa banannee booddee bishaan isaa isa jalqabaa keessaa gadi naqna namoonni baay'een bishaan isaa walumaan hojjetu waliin yoo hojjetan mi'aa garuu coggaarraa yookaan immoo garaacha namaatiif gaarii miti waan ta'eef keessaa gadi naqna bishaan jalqabaa erga gannaqnee booddee bishaan qulqulluu yookaan bishaan isa ittiin meeshaa miiccinu otoo hin taane bishaan qulqulluudhaan irra deebinee hin miiccina erga warafaa isaa keessaa baafnee booddee inaffeella jechuudha yeroo tokkoo fi maaliif akka inni baay'ee walitti hin bishaannetti tokkicha yeroo tokkicha hin ganaffalla yookaan inaffeella bifa kanaan ergaa feellee booddee baay'ee walitti hin bisheessinu keessaa naqna jechuudha deebisnee tooyi sana booddee shunkurtii bifa kanaan qopheessineetu itti naqanna erga shunkurtii xiqqoo bisheessinee booddee timaatimii itti godhanna viidiyoo ani walitti bubbuteen xiqqoon irraa isinii waraabee jechuudha yoo viidiyoon hin dheeratee jechuudha yoo hunda isaa waraabee erga shunkurtii fi timaatimii walitti bisheessinee booddee zayitiitti naqannaa jechuudha fuulii kana yeroo hojjetan zayitoonii fayyadamurra caallatti soo bifa kanaan erga walitti qollaatii bisheessinee booddee barbaree itti godhanne jechuudha barbaree xiqquma ishee barbareen hin barbaachisu maaliif waxii miti kun fuulidha waan ta'eef barbaree halluu dhumti isaa akka namatti toluufi malee yoo itti godhamu iyyuu baate rakkoo hin qabu jechuudha qaaraa qofa yoo hojjetame soo bifa kanaan barbaree xiqqeessitanii haga barbaadan itti godhattu jechuudha qollaatii isaa badaas yoo bilcheessuu baanne akka yeroo ittoo diimaa hojjennu sanatti yoo qollaatii baay'ee bisheessuu baanne rakkoo hin qabu jechuudha fuulii bifa salaaxatiin fayyadamu biyya kanatti shunkurtii gubbaarran itti naqu tureyyuu jechuudha asitti manatti yeroo hojjennu ani garuu bifa kanaan yoon hojjedhe natti tola waan ta'eef kanaaf qollaatii isaa badaas yoo wajjin dadhabuu baanne rakkoo hin qabu shunkurtii adiis ergatti godhannee qollaatii isaa xiqqoo bisheessinee booddee fuuliitti naqanna jechuudha fuulii bifa kanaan
xiqquma xiqqootti caccabsina badaa itti akka hundi isaa walitti daakamu otoo hin taane muraasni isaa akka daakamu muraasni isaa immoo akkasumatti yoo taa'e irra bareedaa jechuudha. Bifa kanaan erga xiqqoo bisheessinee booddee hanqaaquu rukunnee kophaatti rukunneetu itti naqannaa jechuudha. Hanqaaquu ani lama qofan fayyadamee maaliif nyaaticha baay'ee hojjechuun barbaadu kophaan fayyadama waan ta'eef sin hanqaaquu haga barbaadanitti godhachuu dandeessu. Hanqaaquu kophaatti erga sirriitti walitti rukunnee booddee bifa kanaan sirriitti shaawkee yookaan immoo maankiidhaan erga rukunnee wal nyaatee booddee itti naqannaa jechuudha. Bifa kanaan rukunneetu gubbaarran itti naqannaa amma itti naquudhaafanii sagalee isaa kan duraa keessaa hin balleessi xiqqoo sagaleen jalaa waan jeequuf amman irratti waraabaa jira jechuudha. Bifa kanaan erga itti naqnee booddee bishaan ittiin goonu jechuudha. Bifa kanaan firfirii ta'aa jechuudha erga walitti naqnee booddee bareedu baay'ee bareedaa jechuudha. Bifa kanaan xiqqoo hanqaaquu erga itti naqnee booddee xiqquma bisheessineetu qimamii gosa barbaanne jiraate qimamii gurraacha wantoota akkasii kana gubbaarran itti godhanna. Bifa kanaan hojjetama jechuudha. Egaa gaggabaabseen isin waraabee jechuudha. Kana booddee qaaraa qofa itti naqannee ashaboo itti godheen jira. Qaaraa bifa kanaan itti naqannee amma jala dhaamseen jira jechuudha. Gaazii xumureen jira jechuudha. Iddoo kanatti immoo ambaashaa yookaan immoo daabboo tolcha jechuudha kan ittiin nyaannu daabboodhaan irra mi'aa fuuliin jechuudha. Biyya kanatti kobisii isaaniitiinis yoo fayyadamne gaariidha. Biyya keenyaatti Itoophiyaatti garuu daabboo waliin fayyadamu waan ta'eef asitti bixxillee babbareedduu isheen tolchaa jechuudha. Kanan tolchaa jiru kanan bukeesse sa'aatii 2 duraan bukeesse amma sirriitti naa bukaa jechuudha. Xumureera jechuudha kun asitti walittan bubbute viidiyoo hunda isaa yoon soo ta'ee waraabee dheerata waan ta'eef jechuudha. Asitti immoo nyaachuudhaaf qopheeffadheen jira jechuudha. Argitan miti baay'ee bareeda. Amma taa'ee nyaachuudhaaf ani jedhanii nyaachuudhaaf ani amma galateeffadha. Sagalee isaa keessaa hin dallate. Yeroon hojjedhu sagaleen biroo waan jalaan galaa tureef keessaa dallate jechuudha. Galateeffadhee xumureera amma nyaannu namoonni haga dhumaatti na hordofaa turtan koottaa nyaadhaa. Namoonni nan hordofne immoo isiniif hin eeyyamamu jechuudha. Amma qaqqammasee ilaalaa jechuudha gaa. Baay'ee mi'aasuma dhugaa baay'ee tokko mi'aa qaagama afaan godhachuuf suma dhugaa egaa nyaadheen jira. Duras yeroo jalqabaatiif otoo hin taane manatti madaamii wajjiniin haalli nuti hojjennu haala biraatiinidha. Isheen gubbaarran shunkurtii fi qaaraa wantoota akkasii kana isheen gubbaarran itti gooti jechuudha. Qollaatii kanan fayyadamtu. Ani immoo kophaa koo guyyaa ta'e akkasitti hojjedhe waan ilaaleef baay'ee natti mi'aaye. Kanaaf bifa kanaan isinitti argisiise jechuudha. Akka kanatti hojjetattanii nyaachuutii dandeessu dhugaa baay'ee mi'aa. Waaqayyo isin eebbisuun jedha. Egaa viidiyoo biraatiin yookaan mana asnaatti yookaan immoo mana kootti mana yuutuubii irratti jechuudha. Haga walitti deebinutti turtii gaariin jedha. Namoonni jalqabaa kaastanii haga xumuraatti daawwattan laayik, sheer, koomentii barreessan jedha. Waaqayyo isin eebbisuu eebbifamaa yeroo gaarii qabaadha.